Bah, Atas menitane. Ya, warra siya gutular, warra hare lah. Gurbaan kun amma gammadee ni dhufa. Akka ani xabshina qabee jiru quban qabu. Yoo ni cafaqee maallaqa irraa buusuudha baadhee arga. Ya saya gimana tadi gammadama warra? Awwa kami ammoo barki yaasanitti har'a riskii dhufe ableesii riskii dhufu jira. Hirriba sirafuun qabdu. Sirri jedhee yeroo. Taana ableesii. Taate akkana. Kami jiraannaa fi jiruun akkam jiraannaa jiruun akkanaa kun nutti addaa goga nam deemnaa fi amma akkanaan hanga saramii jiraannaa turme boo gurbaa seebar kai boo jireenya akkana jireenya hanga saramii jiraannaa akkanatti Maali? kai dalagaa dalaganna Alas dalagaa kan jirtu dalagaa kaman dalagan. Ableesii jarrafne hanga jimaalee kun hin arganne bar waan jimaalee akkamatti oolu jira. Jimaatu jiraan akkatti kiisu dadhabe. Anis bar yaadatti hin jiraamma yaada akkamis ati hirriba maal irra bu'aan guyyaa sadiin marrafne kunoo yaada. Maaliin godhame? Alas amma dalaganne maallaqa argatu qabna sitti ni malee. Maali dalagaa waan akkam dalagan? Dalagaa kana seettan achi amma nama fuuneeti irraa fuunee cafaqneeti maallaqa irraa buufatu qaba. Waan namaa tan ni dalagaa yaami. Ni dalagne. Ni dalagne. Akkasi. Dalagne maallaqa argatu qaba. Zim jettee ciisuun kun har'a jimaa dhabne kaleessa jimaa dhabne guyyaan hamma meeshaan jimaa dhabuu jemmaadha kun jimaa dhabuu waan itti qabaaf dhabuu jiraan beeka. Akkasii fi dalagaan akkas taatee bakka kanaas amma dalagaatti bubbaata deemtee nama sanin fuutaa dhageesse kiyyaan tokko kan biyyaan dhufu jira nama sanin fuunaa san kottu jedheen hin jiramma jechuudha. Itti bilbileen amma itti bilbilaa itti bilbileen jiras nan dhufa jedhee beektee gurbaan sun yeroo dhufe cafaqnee maallaqa irraa buufna bileessa keenya. Inkwaan nuyi miti sitti ni maala dhageessee inkwaan nuyi miti mootummaa Itoophiyaa cafaqee wanni godhu jira isaan. Saniifuu nuyi itti fayyadamuuf wayyarreen nuyi asii beela maaliif doona? Bilisiginaa kana lubbuu nama galaaf jirti. Looki sana irraa galaafni irraa hin wayya. Nin cafaqnee isin maallaqa irraa buufna. Dhageessee bileessa kiyya waan isin jiru garaa jabaannee dalagaa kana dalaguu qabna. Kutannoo malee hin taatu garaa. Kutannoo malee hin taane. Maali nuyi haraamummaadhaa kun haraamii taane haraamii wanni dhaanneeti jiruun akkanaaf hin taatu bileessa kiyya. Ana beektu Oromiyaatti cafaqanii kuma hawaaluun dargamu jirti Itoophiyaatti. Oromiyaa keessatti waan manaadhaa kaffalaa jedhaniini 20 nama tokkoon 10 fa'aa kaffalaniiti wanni hawaalaadhaa bar kun hin beekamne malee. Oromiyaa irraa hawaalaa buusamuu jira bileessa kiyya. Laan dhageessi maqaa nutillee hawaalaa itti qabneeti nama koo bira oka du jirame hawaalaa irraa buufanna. Aboonni dura itti bilaashe. Kalaas amma hin dhufanii yeroo dhufan san irraa cafaqneeti maallaqa irraa buufatu. Mootummaan miligamtarraa nyaatu nuyi nyaatu wayya waan akkasiiti amma dalagaa kana garaa keessa jabaata bileessa kiyya. Jabaan nu barbaachisa. Jabeenya hin barbaachisa. Kai gidi mati dalagaa hin deebi. Anis mati dalagaa kiyyaan bobbaabu. Har'a suuqeetiin dhufame har'a. Sauqii kootu gurbaatti ta'e bisheessan seegaa amma bakka ga'e Jabuutii ga'uus Bosaasoo ga'uus karaa natti haa himu amma kanaan jedhee jira Itoophiyaadhaan. Isatti bilbileetini kottu jedheen hin jira amma bakka akka ta'eeru nan gaafadha maallaqas jedhu tura ta'e maallaqa mona ni jedhame. Amma ittiin bilbilaa turmee hin dhufa inshaallah akkanatti nafu silaayi. Wanam Itoophiyaadhaa dalagaa bileessa kiyya rizqii dhufuu jirti. Halo. Assalamualaikum sahibi akkami? Nagaa qabdaa? Wallahi nagaan qaba alhamdulillah. Ati akkami? Ese geesse menatti hime bakka geesse? Dhufaa jirtaa? Maallaqa jaayisa sii godheen jira biram. Egaa kottu amma jaayisa sii godheen jira maallaqa natti hime yoo rakkate dhageesse? Abshir. Hayya nagaatti. Dhimma haadha sadee kana. Dhiisus amma haal fuuti. Maallaqa miti ableessa kiyya maallaqa rizqii akkanaa kana. Rizqii akkanaa kana saramoonni naa dhufuuti. Naa dhufu bicha. Amma warri abbaa qabeenyaa warra aangoo qabate kun
achitti mootummaan maallaqa irraa nyaatu irra anatu maallaqa irraa nyaata warra barandaa jiru abbuleessa kee yaman keessa taa'e. Saraan beelaadhaan dhabshiindhaan tu abbuleessa kee waan cimaa dhabe waan nyaatu dhabeetin haa dhufu anas beeka waan hojjetu. Terus amma gammadee dhufa magaalaa isaatti agarra. Haala dalagaa galuu qofnaa sin jee baran. Amma mucaa suutu jira. Amma kunoo eessa jedhe. amma dhufu jira karaatiin jira naan jee. Amma maallaqa jaahisa sii godheen jira jedheeni. Abbuleessi kiyya mootummaan Itoophiyaadhaan irraa nyaatu irraa asirratti irraa nyaatu wayii. Bakki irraa nyaachuu nu irraa nyaachuu wayya. Miskiina shaaraarra bu'u. Ka guyyaa sadii osoo waan nyaanne. Barandaa malee waan jimaadhaa dhabne guyyaa sadii. Guyyaa sadii. Hirriibas hin qabu. Sooma wayii qurxiinuu. Nyaatu wayii waan nyaatu. Bakki kanarra irraa nyaatu. Nyaanna boodin jedhee haadha fuusicha. Abbuleessi kiyya. Mootummaan bilchiginnaadhaa Itoophiyaa keessatti cafaqee maallaqa irraa buusu jira hulaarra deemeeti jechuudha. Kuma 10,000 fuudhaa jedhee jechuudha. Nih cafaqnee asitti irraa buufanna maallaqa abbuleessi kiyya. Dhagaa'immoo waan sitti hima. Warri biyyirullee asaa dhufani. Cafaqnee irraa nyaatu. Jedhe abbuleessi kiyya dubbiin tolteerti. Bilchiginnaa kun taane eessani. Hin taane. Bilchiginnaa mana tokko nama tokko akkuma godha fuuti. Ilaaliga. Dhaye kana miileeshinii. Waan ammanaa gaalaa isaa ta'e. Miskiina yoo nyaanne. Bilchiginnaa irraa maal haa ta'u bilchiginnaan yaadu misoomnaan ni wayya. Nuyi nyaata sin jedhin amma haa dhufuuti cafaqnee irraa qabne dhuna. Karaa yeroo ammaa asii yeroo dhiyaate. Abbeessi kiyya saahibootii kan kee yoo jiraatanii nama yoo argatte qabii kottuu yennaan. Achi qabee dhufaa miti. Aboo dubbiin tolteerti sin jeeban. Waa itti hima. Saahibii kiyya kan agartee isa sanitti itti himi. Abbaa. Nama sararaan dhufu ol nu haa ergu nama sadi taanee irraa nyaanne. Rakkoon hin jiru sana sun bar nu arga jira tana bar akkanatti ashkarakkarra abbeessi kiyya. Akka isii gooname. Hin jedhi ture. Dhageesse yaa abbeessi kiyya. Si maali akkam goote wanni san isa amma gisee alabbaate san. Sanimoo mirkaanuma feetiin mirdagadhee malee barane. Atimma mirkaan akkanatti mirkaanti sana yaa abbeessi kiyya maallaqa dhufuuf yeroo sin jee narraa nyaatu barbaadee miti. Akka mirkaantee kolfaatu mura dhuftee bara. Ni riyaafadhe beekte. San gargar sibiilee sibiilaa. Ba amma na bilbilta amma na ni walirraa nyaannu beektaa miti. Namarraa nyaanna malee. Namarraa nyaanna malee adamsi walirraa nyaannu. Kana beekadhu. Kana beekadhu. Waan akkasiiti. Amma barbaadee sibiilaa galgala jechuudha. Naa bilbilee abbeessi kiyya kala. Aboo gurbaan kun bara amma likkitti kokkolfaatee yeroon kokkolfu kana gagammadee dhufe. Maallaqa qaba jedhee narraa nyaatu dhufe siinni. Akkasii boo abbeessi kiyya inni shakkeen jira isaa shakkeen jira mucaa kana maallaqa narraa nyaatu dhufe si'a malee. Annu ofii kiyya isaa fuudha amma yeroo kana. Quban qabu bultii sadii guyyaa sadii guutuu hirriiba kan dhabee taa'ee jiru. Nuyi hattuu fi hattuun saram walwanni jedhaa miti. Wayi si gurbaan kun har'a bara zamana kana abbuleessi wal nyaatu jira. Wayi na nyaataa gurbaan kun naganeetti dubiyyeen kun. Bara eeda gurbaan tokko maalaa jeesiise abbuleessi. Si shakkeen jiraa naan jee bar. Waan akkasii sana abbuleessi kiyya amma abbuleessaa fi abbuleessi wal shakkuu jira miti. Kanaafuu of eeggatoo na barbaachisa. Waan akkasiiti. Mee rabbi haa tolchuuti mucaa kana amma rizqii rabbi haa fuudhu. Ani shaarra deemee isa barbaada. Inni maal kontribuushin keessa komii fudhata akkam haa ta'u. Dhibba keessa kontribuushin ni fudhata. Ana kontribuushin naa kenna maali? Yaa kana malee ilaalu kun jaa. Bakka naa qamadde wallaan. Akka maraafu malee nyaatu. Aku berangkat dengan nama TPTM. Apa tu posisi itu? Rakyat cuci rapi tapi yang nama kesem. Ayer rakyat tu sekarang karena insyaallah. Jadi ni semua boleh mari. Ada biasa di kuno akan timbaran tu. Biasa di kuno barang tak kerja dalam boleh. Kamu mata kali kasih dalam boleh nanti kita berbeda. Entah ni mari hamana dia kata. Jadi kalau saya nak cuma terkait itu, insyaallah ya tu semua. Oh jika tak. Ayer aku kamu yakin nampak fikiran cungkari dah beda. Asal nanggal tu ni bangkap. Lalu berbeda nama macam biasa di kuno akan timbaran tak. Nama biak sebab semua. Awak
ya kalau mungkin kalau kulit man nama tu kalau kita beda akan tindak kulit man boy kepen dalam bohong ini kabar kuno ini kabar sekolah apa nai Wah, saya butuh darah kas ke. Butuh uang berapa sih? Silakan. Darah kata jadi sih je. Aye rakam kau aye. Apa yang mau saya bikin? Jadi saya kabin beda sebenarnya mana? Nampak kuat nampak bang sih. Ini nama kun siapa nama kamu siapa? Akam saya bi. Naga. Waduh sih. Akam ini. Naga wallah. Akam naga. Naga. Payah lah. Akam adi. Mal sih itu tadi sih gitu ada apa mal. Itu lah bete. Kira lah kita miskin. Kalau saya tim buah, kalau saya buat saya tim buah. Mana kayak tidak bisa buat para kabe kalian. Rumah kamu? Oh? Jadi. Mata. Abshir boy. Boy kah? Boy. Agak Boy. Abshir boy kah? Amma bar almo bergeser tawarta karakon juga agak Boy. Wasa karakon serangau. Amma ya daraga fes daraga inshinta. Rakatin abshir. Rawata kasih sedati ni. Aye. Jadi mama haye sini orang ni. Nama kabdam tu mesti dikan. Nama engkau le nama anak aku punya bete. Bene kamatin kama kuno gur tema akarati to buya sedi go kuno barandam bude nama tabe. Ka sama rako injur nyate. Nyate. Sama rako injur sedati nafsire. Manu berarti wani tesa wasa kan sabina. Aye. Wah untuk sih gua. Hai. Kayak tidak mama masih kamu dekat tu. Kamu dikata? Kayak. Aye. Lagi me. Sama Ya, kamu dikat. Agar di sini dikat tu. Aye. Nah, gua miskin buya dari cara boleh bete. Wan nanti. Ya, kita. Apa lagi kamu? Akan boleh kan mana kali. Nanti hari dia macam. Mana? Wah, kan nanti sih ada. Amma kamu sih dikasih uang sedangkan nyate. Kamu yang betul-betul hasil. Wah miskinnya akam. Gara jawab tu nama nufu di sini jenek kau. Nah, aku macam miskin berapa Guyana satu Guyana pun tayar. Jimal harga ni turun. Ama miskinnya nama nufu di sini jadi harga macam kau miskinnya kamu kere. Wanya kasih tak kunjur bo. Mungkin miskin ada tadi. Oh, ini sih miskinnya fakat mungkin wan kabat bo jadi ini. Wanya kasih cinta. Aku tanya. Macam miskin ada tapi mainnya tu kan negara. Akam tinya ada kau. Susah ada. Kayaknya ada kota kan kayak orang dalam tu. Bah, Dan dia memang kata jelas di rumah nanti. akam tikkan kurmati mungkin nama miskinnya tas mete puteri. Mal wali jene turane kau. Gara kesi jabadu intane. Jijiramu kabnas injene. La, injil situ mah. Agese? Igar rabu numale, cafak numale. Malaka argasun dendenyu. Sinjene akam. Dalaga tu kabna irra fini sinjene akam. Karena tiba rabu sana. Ba, ayuno. Karena nak uli kata, kau miskin nak. Biasa di syarah boleh boleh. Ati ya tu semua. Kalas. Badak kane tani dalaga ku natti hapu blezri. Ani bar. Mana ni miti. Wari dalal itu danu itu dah. Kasih lah kemana kamu? Ama kasar wan gimana mau kalau sejalan nu? Kalas ini tugaban. Dalal mana? Betul ini. Kalas tis baka agese. Etana cibaka kalas ati dalaga karang nan dalag. Ani sin dalagu ati kalas tis rezeki kana rezeki abi berbadat. Wani pun harama hangga haraga na wani pun abne nani. Wannya nak beli mana? Haram dalal kurang dibuat dia ni tu. Kalas wana kana dalaga ku nitti hafu de. Micasa kanas waan gargaaru tun gargaarasa isaan san immoo isaan mana keessa fuusha keessa jiran sanis gadhiif na kalaas dalagaan akkanaa kunitti haa fuute haraama miskiina nyaachuuti akkanaas bakka unkwaan niitiin miti bar warra nu dura dalagee qabeenya qabu san kasti nama cafaqee wanni jedhu sani bakka gahee hin qabu amma bu'aa irratti hin geenye isaan jechuu kadhatanii waan jimaallee dhabanii taa'u jiran jechuu kun waan akkasiiti
Dalagaa barbaadannaa. Kalas dalagaa biraa barbaadannaa as rabbi si haarazaku anis rabbi nu haarazaku mee rabbi immoo waa karaa nagaatti immoo itti garagalleeti hanga har'aa waan akkana waan halaalaa barbaadannaa waan kana bar itti buune laalle jijjiiramni hin jiru amma namni haraama nyaatu guutuun gaduu deema. yaa buleeti amma gidiyaadha bar maallaqa hin arganna argattee taa bar miliyoona amma guutuu argatu turaanne bar Suni faayidaan qabu haraamami. faayidaan qabu beekte jijjiirama jiru amata hammam guutuu biyya kana keessatti dalagannee akkana tonni jiru turaanne jechuudha. Waan Kanaaf waan akkasiiti amma moo jijjiiramuu qabna. jijjiirama nama barbaachisa. Jijjiirama. Bilisa kiyya dalagaa akkanaa kana mukaan nuyi miti nuyi sin dalagnu tanaa. Saayilli keessaa immoo heetu tuura argite jechuudha. Irraa orgi irraa deebi'anii. Kaas rakkoo haraama. Anis nan dhorgaa asis dhorgee. Ayyee. Tanaa jechuun karaa akkanaa kana isheen. Sen irraa deebi'uu qabna. Amma waliigallee miti. Waliigallee hin jira. Kanaas akkas gooneeti maddi dalagaa rizqii rabbii. Rabbii biraa. jechuudha waan akkasiiti. Mbaana gadi wanni enna. Meedis me abdo sike yang jiruun akkanaa kun